Ashamaa harka fuunee daawwattoota mayashow kun odeessa artiiti. Odeessa keenya har'aatiin barreessituu faajjii cichoominaa fi abdii taate Maayaa Angeluu fi hojiiwwan ishee irratti fuulleeffachuun kurfeessinee jirra. Itti dhiyaadhaa. Maayaa Angeluun walaleesstuu fi falmattuu mirga dhala namaa yoo taatu, maqaan dhaloota ishee Margaret Johnson ture. Bara 1928 Ameerikaa keessatti dhalatte. Jireenya ishee keessatti rakkoo loogii sanyii fi hacuuca hedduu keessatti darbite. Kun garuu kennata ogbarruu isii keessatti habaqaalee hin qancarsine. Inumaa'uu rakkoowwan gara carraatti jijjiiruun miiliyoonotaaf fakkeenya taate. Kanarraa dabartee immoo qabsoo diddaa gabrummaa keessatti shoora olaanaa gumaachuun beekamti. Hojiiwwan kitaaba midhaagsitee kan haalaan beekaman keessaa I Know Why the Caged Bird Sings. Kunis seenaa jireenya ishee irratti kan fuulleeffatee barraa'e isa tokko. Akkasumattis walaloowwan ishee Still I Rise fi Phenomenal Woman jedhuun moggaafaman dubartoota, dargaggootaa fi namoota abdii kutatan hedduu jajjabeessee jira. Maayaan haasawa yookaan dhaamsa yeroo hedduu ittiin beekamtu keessaa rakkoon yookaan daadarkaan si mudatu si cabsuu hin qabu, si jajjabeessuu danda'a kan jedhu yoo ta'u, isheen ogbarruun walaloonii fi ergaawwan dhama qabanii fi jijjiirama fiduu danda'an dhaamuun mul'ata ishee hojiin garsiiftee hawwii ofii milkeessite. Walumaa galatti Maayaan kitaabota walaloo 10 fi kitaabilee yaadannoo ishee irratti xiyyeeffatan 7 gumaachuun bara 2014 ganna 86 addunyaa kanarraa godaanteetti. Odeessi keenya kanuma sagantaa mayashow waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u.